Ishu tarari. Tarari birran tarari. Ishu tarari. Ashan kitabiya yosi adani. Tarari birran tarari. Ishu tarari. Ashan kitabiya yosi nawayo. Manalle zubi haradu. Ishu tarari. Jalle zubi elmadu. Ishu tarari. Hiriyagi dembe yogi devaradu. Tarari birran tarari. Ishu tarari. Ashan kitabu sagarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii isin jecha akkuma argaa jirtan viidiyoo Roozaa hamma dhumaatiin mudaa waddaa isin jecha Roozaan okay Roozaan dubartii akkamii akka taatee fi namoonni tokko tokko immoo koomentiidhaan wantoota garaagaraa maal jechuudha jiran jechuudha. Kan namoonni nuti hin dhageenyu wanti isin jechuu barbaadu ofii diggifattee ofii tolfattee ofii bareechifattee qeesii mana isii keessisii jaalala isii jechuudha. Kun jechuun jaalala isii bareechifattee jechuudha. Jaalala isii dhugumatti bareechifattee abbaa manaa isii kabajaadhaan jaalalaan dheedhe kun fakkeenya dubartootaa ta'a jechuudha. Akkasuma ammallee Aashittiin akkamitti Hamzaa akka maalirra jedhanii hin jedhu walumaan dhufnee ilaalla jechuudha. Rahmaa mucattii sunni ni beektan namni Rahmaan beekne hin jiru. Gaa'illi yeroo ammaa kana haala ajaa'ibaatiin deemaa jira. Barri 2024 Happy New Year's qooyame. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya kabajamtoota keenya jaalatamtoota keenya barri 2024 bara gammachuu bara badhaadhinaa bara Dr. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ammallee waan argate jechuudha. Haasawata garaagaraa qabna kana keessatti gammachuutu jira, wantoonni gammachiisan jiranii akkasuma ijoollee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jira rabbiin isaanii halaabatu. Wallahi yeroo ammaa kana keessatti nuti waan dalagnu waan hojjennu hin beeknu. Miidiyaa kanarratti nuti galii argachuuf tattaafanna malee ofii keenyaa nyaannee dhuunee jechuudha. Malee maal keessa obboleettiin keenya jiran sheekotiin keenya akkasuma ulamaan keenya illee irraa dubbachaa jiran jechuudha. Waan kanallee inshallah itti dhufnee dubbanna jechuudha. Wantoonni isin jechuu barbaadu fakkeenya dubartii kan taate Aadde Roozaa. Aadde Roozaan dhugumatti dubartii jabduu akka taate cimtuu akka taate turmarraayyuu yaada isii galmaan gachuu irratti hedduutu akka kan barumsanu taate mee shamarranoo isin maal irraa barattan wantoota akkanaatirra jaalala akkamii barachuuf deemtan akkuma isinitti fakkaatetti isirraa maal baratta? Ani wanni isirraa baradhe hedduu isirraa baradha jechuudha. Tokkoffaa irratti obsa qabaachuu fi sabri guddaa keessa isii jiruu fi jaalala qabduudha. Waan hunda keessattuu yeroo jettu isiin ayyoo aara hin bu'aa malee dafee maal hin jedhu jettee turte. Dhugaadha namni bo'uu sun ani nan gammada akka geetti maaliif yeroo aartee gisee tokko waan isinitti fakkaata. Gaafa tokko halkan qixxee walakkaa sa'aatii badaadha hin bu'e. Sa'aatii badaa baqqaa sa'aatii sun halkan qixxee akka Itoophiyaatti sa'a 9 maalis hin bu'e. Halkan kana keessa namni anaa bo'uusan tasuma natti bilbilee ta'a. Tasuma natti bilbilee maal taateen hin bu'e. Sirriitti bu'e maaliif namni yeroo bu'u hin beeksisaa miti. Amma yeroo kanatti achumarraa maalis hin fakkaatu bulee kiyya. Maaliif boottaa naan jedhe rakkoo kooti si madhee bu'e baga boottee naan jedhe baga boottee maaliif akkas naan jedhe sanuus garuu namni tokko yeroo boo'usan aarii keessa isaa jiru san baafataa jedhe jechuudha. Namni yeroo aarii yeroo boo'u bareeda dhugumatti anis jechuun yoo jechuu bakka immaa san bakka keessa keetti baafatti bootta jechuudha bakka aarii san baafattee bootta. Kanaaf asumatti amma kana bira haa tarru wanni nuti itti deemuu hennu jaalala abbaa manaa Roozaa qabdu. Jaalala addaati waan addaatti ta'amaa deemee Aashittiin Hamzaa Dubaay irraa gara Cawutti maltee Roozaan immoo abbaa manaa isii jaalalleen isii kan ta'e maaf abbaa manaa isheetii Jarman irraa gara Itoophiyaatti malee jiru waan addaatu ta'aa deema. Rahmaan immoo achitti fidattee eessa haa jennu Suudaanii garuu waa tokko rakkoon qabu. Biyyoota ambaa kana keessatti namni mirga isaatti ka jaalatee heerumudha. Biyyuma keenya keessatti illee barka jaalatee heerumudha. Dr. Naafiyaa Digeetu hin daganne Dr. Naafiyaa Digeetu illee koongireesii baga gammatte isaan jenna. Dhugumatti wantoota nama gammachiisanidha jechuudha.
Barri 2024 waaw waan hedduu namatti toludha. Viidiyoon Roozaa itti hojjette viidiyoon isheen itti akkaataan isheen itti hojjette kophaa isii tattaafachuudhaan hedduu tokko nama gammachiisa. Humna isiitti horee jechuudha isin bakka yaani wanni kun waan yoomuu keessa isiitiin banne adda isii tattaafachuun abbaa manaa ishee immoo akkatti yeroo ilaalantti nama amana qabu nama cimaa nama jabaa natti fakkaata. Wallaahi dhugumatti jechuun namummaa nama jaalata bifa nama jaalatu bifaallee namtuutti hin hafne waa hundaan guutuu namaati. Akkanumatti rabbiin umurii wajjin na dheeressu jenna. Akkasuma abbo Dr. Naafiyaa Geetullee akkasitti rabbii wajjin umurii isin haa dheeressu jenna. Maaliif yoo jettan qaxaleedhaan hundi isaaniitu jechuudha. Dr. Naafiyaa illee abbaa cabsaa baga itti cabsite jenna. Isaanillee akkasuma dhugumatti waan addaatu ta'amaa deema qabaa inni tokko gammachiisa jechuudha. Warri kun hedduu takka namatti tola. Kan jiraamte akkanumatti gammanne jiru. Nutis gaafa hangaftoonni keenya gaafa bakka beektoonni hayyoonni keenya akkasuma mootuyyuu fuudha kanatti seenanitti akkasuma hundi hiriyoon gammadaa maal daawwattoota isaattu gammadaa fira isaattu gammadaa maatii isaattu irraa gammada jechuudha. Dhugumatti ciini Dr. Naafiyaa Geetullee cidha baay'ee bareedaa ta'edha. Haala bareedaan gaggeeffamee turedha. Bakka dhugumatti baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Ciini isallee maaliif nama baay'isee wal busheessu san odoon taanetti bakka hin jiraamte akkanumatti nama bakka gabaabaa bakka likkite jechuudha. Amma immoo oduu cabsaan jechuudha. Har'aachuu tasaa illee fuudhaaf kajeela. Garam deema laata? Maatii yeroo eenyu laata? Isallee meetti dhufna? Raachallee qophiirra jira. Barri barana bara maqaa baay'ee tokko namatti tolu bara nama gammachiisudha. Dr. Naafiyaa Geetuu nama barumsa isaatirrallee ture, hojii isaatirrallee ture. Bakka an jiraamte akkanumatti nama cimaa nama jabaadha jechuudha. Akkasumas jaalallee isaa kan taate yookiin haadha manaa isaa kan taate kun bu'aa wajjin ce'anii dhiira tokko dura duuba isaa akkuma jedhame kan jiru inni dubartii jamtuudha jechuudha. Dubartii cimtuu. Dubartiin cimtuun gaafa dhiira yookiin immoo abbaa manaa ishee duuba jiraatte inni cimee deema malee duubatti hin deemu jechuudha. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Atillee yeroo kanatti sadarkaa guddaarra geette gaafa abbaa manaa kee cimee si hojjetee jabaadha. Yookiin immoo dubartiin takka karaatti kan nama hambiftu jiru. Dubartiin takka immoo kan nama galmaan nama geetu jira. Jaalalleen Dr. Naafiyaa Geetuu dubartii cimtuu akka taate akka isaan dubbatanitti walaloo isaanii irratti hedduu tokko kan namatti tolu kan nama boonsudha. Maaliif yaada isaa kaayatuutti jabina isiin isaa godhaatuutti akkasuma ifa waa hunduma keessattuu jajjabina isaa godhaatuutti har'a sadarkaa guddaan geettee asiin ga'uutti isaatti hedduu irraa gammannee jirraa baay'ee gammannee baga gammattee abbaa cabsaa kennaa isin jenna. Kameraallee akkasuma wantoota hedduutu jira. Viidiyoon keenyaadha kana fakkaata jechuudha. Garuu wantoonni namoota kanarraa barattan ila isumatti jechuudha. Rahmanleen jechuudha. Rahmanleen hojii boonsaa agarsiistee jirti. Nama jabaattee jirti. Dhuguma laala abbaan manaa ishee sun dhugumatti nama jabaadha. Yaada dibannaa isaa harka isaa saniifi malee bakka hin jiraamti. Dhalatama Itoophiyaa fakkaata. Garuu immoo dibannaa aadaa isaanii kotteetti dibatu harka guutuu dibatu kun dubartii isaanii jechuudha. Kana fakkaata. Obboleen kiyya waa'ee Dr. Naafiyaa Geetullee hedduu takka irraa gammadee baay'ee tokko irraa gammadee walaloo isaanii namoonni isaan dhaggeeffachuu barbaadan namoota hedduutu viidiyoo isaanii sheer godha. Dhayitanii Dr. Naafiyaa Geetuu jalatti daawwachuu ni dandeettu. Hedduu takka waan nama boonsudha waan nama gammachiisu wantoota akkana kana gisee hojjamee miti dhugaa dubbachuu bakka. Gammadaan heddumatti itti gammada dhugumatti baay'ee itti gammade. Isin juba akka isinillee gammadan abdii isinirraa qaba. Maaliif namni tokko gaafa gaa'ilatti seene gaa'ila jechuun nama gammachiisa dhuguma. Sittis abdii horaa deema. Maashaallah yeroo jettutti baga gammadee yeroo jettutti wantoota hundumaa yeroo ilmi namaa gammadu kana gammachuu keessatti dhagama. Obboleen keenya kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiranillee rabbiin nagaan isaan haa baasu. Rabbiin isaanillee baasee gammachuun haa dhageessisu. Wallaahi hedduu takka namatti dhagama isaanillee maaliif hojjettanii obboleen keenya achi keessatti hafuun sun bakka hin jiraamte akka nuti obboleen kiyya. Wallaahi hedduu takka nutti dhagama. Obboleen keenya achi keessa jira. Obboleetti keenya achi keessa jira. Achi keessatti dhumaa jira. Yeroo namni yaani wantoonni akka jedhamaa ijoollee tiktaakeraa kana jechuudha. Feemasoonni kun yeroo kana yeroo callisan kanatti baay'ee tokko namatti dhagama.
namni iyyaa jiru namni dubbachaa jiru Mubaarak Musammaa qofachuu ijoollee Suudii kana hedduutu jira jechuuf Feemasuun maaliif yoo irraa dubbattan maal rakkoo qaba buleen keessan irraa dubbattan buleen keessa yoo mana hidhaa san keessaa ba'an yoo ati irraa dubbatte yookiin namni muraasni viidiyoo san yoo arge nama muraasa maaltu argaa nama miiliyoonatti arguu danda'a ijoolleen keenya hedduutu tiktaakarree Feemasiitu jira jechuudha. Maaliif calliftaniidha? Maal ijoolleen kun yeroo obboleettiin kee achi keessatti beela'ee dheebotee waraqatarra bulee shaamar lafarra bulee giseen amma fuuldura oo'atti deemaa barahaa kana qorra kana dabarfatanii oo'atti seenan oo'i kun immoo qorruma kana qorrillee isa odoo seenuu oo'immoo baay'eeti siniidha. Maaliif calliftanii obboleen keessanii dubbadhaa isinii jechuu barbaada. Warroonni viidiyoo keenya laayikiin godhe viidiyoo keenya laayikii godha sheer godha sabskiraayib godha viidiyoo kana mootiyyuu hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isinii jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi.